ebaluun akkasin godhini maaliif akkasii ilmoo akkasin godhini irratti hin gatini maaliin ta'ini video kasaan argeet nama miidhu fi miti nama tokko yoo keerii yaadde yaadan adda baatullee nama tokko yoo keerii yaadde keerii masiyonnoo jedha malee ati namaaf sharrii yaadini namallee miidhu fi yaadini maaliif nama ofiifi malee namaafi miti. Akid. Waan ta'eef deebisee fi malee ani waa'ee namallee dubbatu fi miti waa'ee dhuunfaa kiyyaa waa'ee mataa kiyyaa dubbadhe malee isaan hin beekan itti fakkaachuu mala beeta biyya sanii maan baane maa akkasiin taane deemtee of hin jijjiirtu umrii kee maa fixxaa yookiin hin heerumtu jedhanii an akkaatammaan isaaniitu naa galuu dide namoota tokko jechuudha. Namni biyya kana keessa umrii waggaa 20 waggaa 15 akkas taa'u kun jaalateeti miti jaalatee osoo hin taane dirqitteessisa. Waan ta'eef namni kaayyoo biyyaa baheef qaba. Akid. Kaayyoo biyyaa baheef qaba keessattuu biyya kana keessa galuun hin ulfaatti. Ulfaata wallaahi akka itti ba'an malee akka itti galan hin beekani jabaadhu ati. Please qimamni azalatti waan jedheen si jaaladhaa si kabaja. Waa takkan barreessin azalatti qimamni suusi. Isaa keessaa bahee haga funyaa. Dhagaa jedheen jaarsoonni wal gaanii aannan fiddee dhufte jedhan. Abboo jedheen jedhan. Gali jaartiin teeka aannan qeerransaa ilmitee fidde siif buluu dadhabdeeti miti gali jaartii tee horadhu jedhaniin jedhan. Maaliif kana jedhere obsa isiittu qeerransa san isii ilmisiise. Osoo obsa qabaachuu baatte qeerransa ilmuu miti sareetti hin kalooftu. Osoo obsa qabaachuu baatte jechuudha. Dubartiin obsa qabdu. Turii dafi waan yaadde san gahuun isii hin oolu abadan. Waan yaadde san rabbillee hin guutaaf immoo. Har'aaf namatti fakkaata. Har'aaf namni kun akkana tahee har'aaf ebalu kufee ebalu cabee ebalu akkana tahee ebalu rakkate jedhan namni. Yoo cimtuu taate jechuudha. Abadan abdii waan yaadama ilal yaaddee rabbiin kadhatte. Ga'uun keen oolu. Namaaf fakkaata malee ciminni abbaaf. Yoo ati of kuffiste baqaani namni nagatee ani naman qabu baqa namni nan barbaadu namni nan jaalatu keessattuu yeroo nama tokko faa nama sirriitti jaalannee yoo dhabnu jechuudha. Akka namni addunyaa kanarra isa malee namni biraa hin jirree faataan garuu jechuudha rabbii yoo ganama midhaaniif bishaan keen osoo inni asiin konkolaate osoo asiin deebi'e yoo rabbiin immoo haga dhumaa waliin turtan jedhu abadan nama san abadan hin dhabdu wallaahi wabillahi. Kanaaf dubartiin ciminni isii jajjabinni isii obsi isii gaara baay'ee baasa laga baay'ee ceesisa obsaan as kenna. Sinigalee jecha ati jetta irratti dasna jedhee dhufe kanaaf itti fufi ani muyitii qabadhaa xiqqoo daqiiqaa muraasa. Okay. Akka si berilaa ani wanti irratti kaase beri maseete laalmadu engadda mudhiyoo kana sabboonan gaafii wayii na gaafate. Qimamii maaliyoo gaafii san na gaafate irratti namoota viidiyoo san waraabee gallakkise wayii jalatti koomentii hedduu arge san irratti deebisuuf yaade malee waan biraatiif miti waa'ee ilma namaa yaaduutiif osoo hin taane jireenya kiyyaa guddaa jira maaliif teennafuu biyya. Maal taate qoo? Dhiisi haasayati. San irratti koomentii hedduu kaase fi maa ebaluun akkasin godhini maaliif akkasii ilmoo akkasin godhini irratti hin gatini maaliin ta'ini nama miidhu fi miti nama tokko yoo keerii yaadde yaadan adda baatullee nama tokko yoo keerii yaadde keerii masiyonnoo jedha malee ati namaaf sharrii yaadini namallee miidhu fi yaadini. Maaliif nama ofiifi malee namaafi miti. Akid. Waan ta'eef haasayati lubbu haasayati.
sanirratti deebii deebiseefi malee ani waa'ee namallee dubbatuufi miti. Waa'ee dhuunfaa kiyyaa, waa'ee mataa kiyyaa dubbadhe malee isaan hin beekan itti fakkaachuu mala beektaa. Biyya sanii maan baane maa akkasiin taane deemtee of hin jijjiirtu umrii kee maa fixxaa yookiin hin heerumtu jedhanii an akkaataan isaaniitu naa galuu dide namoota tokko tokko jechuudha. Namni biyya kana keessa umrii waggaa 20 waggaa 15 akkas taa'u kun jaalateeti miti jaalatee osoo hin taane dirqitteessisa. Waan ta'eef namni kaayyoo biyyaa baheef qaba. Akid. Kaayyoo biyyaa baheef qaba keessattuu biyya kana keessa galuun hin ulfaatti. Ulfaata wallahi akka itti ba'an malee akka itti galan hin beekani. Jabaadhu ati. Please qimamni azalatte waan jedheen si jaaladha si kabaja. Waa takkan barreessina azalatti qimami suusi. Akkasii sanii fi namoota akkasii saniif deebii deebisaa jira malee waan biraati miti. Ebaluun hin miitu miidheef eshi ani hoo nama san miidhe miti boru hoo eshi boru maaltu na eeggata. Ani nama ilmoon kuni nama ilmoo guddisa. Saataa nama laalin nu yoomuu si jaalanne yoomuu si kabaju. Tanoo son ta'in an ilmoo kiyyarra mucaa kiyyarratti yoo umrii kiyyaa miti hanga fedhe waan fedhe ta'ee itti rakkadhee waan fedhe ta'e wallaahi laazim itti sin gaabbu wanti itti gaabbe sin jiru. Wanti itti immoo deebi'ee seenawee sin jiru. Alhamdulillah akka fayyaa naa kennee naa guddate. Alhamdulillah anis akkuma nama kamiyyuu carraa biyya kanaa keessaa bahuu eeggatutti jira malee as keessaa galuu wallaalati miti. Beri of hin jijjiirtu akkasin taatu hin dalagattu ka jedhani ani way gabbayee sumunii takka kadhee beeka sumunii takka kadheen beeku an hanguma fedhellee yoo ta'e laafas ta'us jabas ta'us alhamdulillah jiraatu jiraan. Akid. Namni yoo jiraate akkuma itti jiraate abbaaf jiru beeytaare fooqin namaa jireenyi namaa gaariin haga fedhe abbaan fedhe akka fedhetti yoo jiraate gizee takka namni ofirra taree waan nama namni tokko yoo ati dalagattee ati argattu yoo ati jiruu gaarii jiraattu yoo ila keessattuu ani maal beeka Oromoon keenya kun osoo ati kuftee asirra dhuftee kadhattellee eebade kadhaaf as baate jedha yoo ati hojjettellee akkasuma hin jaalatan akkasuma wallahi wabillahi maaliif rabbiin akkatti walitti kaneesseen beekan. Wanta rabbii kiyya kadhadhu yoo jiraate rabbiin ummata afaan dhaabee wallaahi ummata fillafiitii ta'esisee nan boochisini. Alhamdulillah wanta rabbiin kadhu kanuma alhamdulillah fayyaa naa kennee jiraatu jira. Abshiri ammallee. Kanaaf garuu waan ilmi namaa osoo keerii walii yaadanii garuu irra das nama jedha wallaahi laazim. Geessanuu dubartii taate yookiin ilmoo qabaatuu dandeessi yookiin immoo ganaa nama hiree eeggatuu danda'u taati har'a boru hireen ta'uu akkam taati boru immoo yaani hin jiraa miti namni garuu wallaahi ani hin beeku akkaataa itti yaadu namni. Isi waa'ee namaatiif namaa jette waan namni naan jedhe akkana na godha namni akkana naan jedha namni wallaahi wabillahi rizqii ganama siiban dhageeffadhu. Isaantu wanti ani irratti kaasee maduma seete isaantu eessa baddee minaamina jennaan ani sanumarra silaa namni yoo dhufee miidiyaa kanarratti kolfee taphate rakkoodha yoo haasaanillee rakkoodha. Sanumaayyuu yoo kana manna liivii yoo dhiisannoo jedheetiin dubbadhe malee sanirraa dubbadhe malee an namaaf bakka kennu inni haasa'ee hin beeku. Deebillee namaa deebisee hin beeku uumaa kiyyatti. Jabaadhu yoomiyyuu jalqaba inshallah nullee si faana jirra si jaalanna. Rahmaan sila dhiira deette wallaahi bilbileef hin beeku bar. Shabakaadha maal? Amadu si dhaga'u jiraus. Rahmaan dhiira deette moo sil dubartii deette? Foto argeetu dubartii deette. Maasha Allah firoon ka jaartii argate.
إيه فروني يا ربي جديم فرونتي يا فود أقعد إن شاء الله ولا الرجال تامي نكفو بيكو أنا تامي نكفو قرورة ما وعدا ولي قال لي تاني هذا أنا أنقفني أنا تالي اللي أنقفني أنا إيسا كبراج رام إنك كسودتي يا jabaadhu wallahi karam odomaade musitti gore na jabaadhu أمشي ta'e perolle sille hunda rabbisni haa eegu bakka jirtanitti rabbisni haa tiisu ergatan hin agarre bergaruu dhufanii gubbaa galchin nama hin galchaa erganne jira ayyi akkasii asheeti jabaadhu madiinaa asheeti atillee rabbi nagaan si haayiku kanuma keessallee mee qimamii hin beekuni yoo isin na beekte malee keessaa waan ani sii godhe naa gaafadhuuti keessan dubbannaa sirraan hin dubbadhu ani namallee hin ga'u beekan oo kastamira taatellee hin beeku nan beektu ani wallaahi hin beekuni yookaan kastamira taatee oo waan mufachiisellee naa gaafadhu azalatti na arrabsaa turte ani namaaf deebiin kennu maaliifi bakka dhufellee eessa akka dhufellee warra eenyutillee akka dhufellee waan of beekuuf annamallee arrabsii galee kanaaf keessan dubban ani asirratti miidiyaa kanarratti illee caacaataa kanallee fedhu beeka kanaaf akkas nagaan naa buli halkan gaarii keessan gaafa keessan naa gaafadhu waa itti balleessee jiraadhe hinkiisan akkasuma jettaa mere ayyee taate rakkoon ayyee rakkoon qabu ayyee sii gaafa ayyee taate maddu nagaa okay nagaatti ummata gastii maa ergattan qoyaase akkasii ummata taabii meeqan geettan 14,000 geessanii lallallallalala suusii keessa si gaafadhaa dheesi asirratti akka waa dubbattuun fedhu keessa si gaafadhaa akka asirratti waa dubbattu fedhu fileessa ishee si jaaladha keessani waan wali waan isii balleessite natti himi ana galchuu maaliif diddeessiifammu si galchaayyee keessa waan isii balleessite natti himi garuu asirratti akka waa takka dubbattuuf fedhu bilees akkasii aslan ana firoonoo natti ka'e an durallee isinuma dubbisuu dhufe Zeenabaa na galchii Fatiyee Arsii baha ooyyee siifan hin tunqaata ergatti meefachi garuu yaada biraan kaasina assalamu alaikum waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu akkami nagaa baay'ee alhamdulillah kamati galata rabbi alhamdulillah wallahi qaalitiyya ولين بينو مالي بيو مالي فرو مالي عبشيري اللبوتيا والله لا أنو كبجمي فروكين اللي نجابسينو بدسي أمشير بيتي أتي نبيت مالي يجوني تكا ما بيتي أما ما دون بيتي بيكات ما سيتارتي مالي ما ديش أتي لبوتيا
نجل أميرة كيسن زين نشي قالي تيجتشون والله سوسو مدينة نمنتويت والله أمال سيرة فكري مدينة جتشون بقى ما سنج نكيست على تملك جولة هرارسين نما جتشون سانتي تكنا مجلا أوي فاتومتي مدينة جتشون والله نما قدّاقم مجولة rakkooleen aballeen qabeenyalleen nama jaalatu isinin beeytanii anatu beekani waliin guddanne suusii yoo isin sitti balleessite yoo isin namatti illee balleessu miti ni beeka suusullee ana malasi miidiyaa kanarratti ni beeka naman tuyti garuu narraan tuqeneeni suusuu si kabaja si jaalaa madiinaan immoo foon kiyyaa narraan tuqeneeni. Oromoo ta'uu baadhee qaasan guddadhaa.